Halo. Akam daawwattoota kiyyaa fayyaa nagayaa alhamdulillah baga jiraatanii guyyaa Jimaatiin baga isin ga'e arra lola waboo fi biltsiginnaa jidduu deemu jiruu fi uummata hiyyeessa Wallaggaatti dhumaa jiru kanarraas dubbannaa tokkoffaa lammadaa Qabsoo Giriisa. Qabsoon Giriisaa Facebook gubbaarraa godhaa jirtu sadarkaa kamirra jira garam deemaa jira kanarraa isin dubbanna. Giriisaan qabsoon isii biltsiginnaa fi Abiyyi yookaan mootummaa wajjin immoo uummata Facebookaa kolkollee biraa wajjiidhaan sanirraa dirqama dubbachuu qabna wal yaadachiisuun dirqama. Ani akka kiyyaatti yeroo ammaan tanaa Giriisaan Facebookaa qabsoon isaanii takkitti asandaabotii fi shurrubbee tama bira dabraa hin jiru. Uummanni biyyaan lafa isaa saammataa jira. Iristii isaa dabeeffachaa jira. Amaarri Tigreen akkasii sabni biraa akkasii Giriisaan keenya namooma qoshasha as gubbarraadhaa fi sa'aa 24 ajandaa baasee wanta ja'a kanarraa isin dubbanna. Galatoom itti sheer godha. Daku wanjurun isiniti man, wanjurun isinin. Wanjurun Giriisa, wanjurun isiniti man Giriisa. Karama le jirtani dhugaa isiniti man. Akka sabaatti illee nu salphistani. Seenaa sheer godha dhugaa waliin himna. Okay, ini eegala waliif raabsaa. Duraan daa'im Giriisa irraa hin eegan. Saba hunda laale Facebook kan gubbarra waan hin taasifame tokko hin dubbadha. Yoo heddumminaadhaan lakkoofsi nu ga'aan jiru Facebook kan gubbarratti. Yoo joonummaadhaan yoo hayyummaadhaan saba 83 kana keessa namni nu ga'aan jiru. Dhugaa walii himna. Garuu namni maqaa keenya nyaataa jiru Giriisaadha. Giriisaan maqaa keenya nyaachaa jirti. Jaalattanuu jibbitanuu. Yeroo namni mootummaan Abiyyi kufaatiirra jiru kana yeroo mootummaan biltsiginnaa kufaatiirra jiru kana yeroo wallo dhoomaa jirtu kana yeroo Walaggaa dhoomaa jirtu kana yeroo Soomaleen Affaar Amaarri sabaa sablammii lafa isaanii saammatanii bilisummaa isaaniitiidhaaf lolaa jiran kana social media guddaa kana qabatanii nama guddaafaa wajji wal qixxaatanii ajandaa kotanii sa'aatii 24 haasa'u. Jaalattanuu jibbitanuu. An dhugaan isin himu. Giriisa dhugaan isin himu. Adeemsi keessan kuni adeemsi Giriisaa kuni Abiy Ahmed angorraa kaasuu dhiisiiti
takkitti asandaaboo yoo muumicha ministeeraa taate waa godhuu hin dandeessa. Maaliif yoo naan jettan isin qabsoon keessan mootummaa wajjin miti. Qabsoon keessan humna waraanaa wajjin miti. Qabsoon keessan addunyaa wajjin miti. Qabsoon keessan guddaafaa feesbuukaa kana kan wanta biltsiginnaa mootummaa nu qaban qabne wajjin. Naamana fudhadha. Fudhadha. Yeroo tana yeroo namni silaa sagalee walii ta'u yeroo silaa namni sagalee walii ta'u yeroo namni bilisoomuudhaaf qabsoo ciccimtuu keessa Itoophiyaan diigamtuudhaaf yeroo chaansii qabdu keessatti isin qabsoon keessan guddaafaa wajjin. Dhugaa jaalattanuu jibbitanuu isiniif hin himu. Yoo sobde nan jaa. Yoo sobde ati sirriitiin jirtu nuti sirrii jira nan jaa. Wallahi sin jaa. Abiyyi dhiisi, Lammaa dhiisiitti, Taayyeefaa dhiisiitti. Bilillee Abbaa Jifaar muummicha ministeeraa yoo taate aangoo irraa kaasuu hin dandeessa Giriisa. Jaalattanuu jibbitanuu isiniin himu. Maaliif rakkoon keessan mootummaa guddoo addunyaa bulchuu jirtu tana kanaa miti lolli keessan. Qabsoon keessan Abdishaaggaarotii fi Bilillee Abbaa Jiraa fi Maarree Minaaman kanneeniyaati. Kanneen ummata mootummaanu angaasaa faan Mustafaan Jaarraan faan isaan hin beekan ummata kan. Sadarkaa ummata ammoo angaasaan faan mootummaa biratti hin beekamanii. Abiyyiin beeku bara quban qabanii bara abiyyi faan quban qabanii amma angaasaa fi Maarreen kun warruma godinaatiitu ergataa bara. Taayyumaa ergataa. Abiyyi fi Daani'el Kibratii fi warri dippiloomaasii addunyaa quban qabduu bara. Ummanni kun isaan hin beeku bara warri isin wajji qabsaawaa jirtanii bara. Warri isinitti waliin qabsaawaa jirtan yeroo murteessaa kana keessatti yeroo murteessaa keessaa baru yeroo Wallagga dhoomu jiru yeroo Walloon dhoomaa jirtu yeroo asi Tigraay muramuudhaaf qabsoo keessa jirtu yeroo murteessaa yeroo waggaa 150 keessa chaansii guddaa jechuudha. Mootummaan tun diigamnaan isin ganda keessa maal yaaddaniif? Ijoollee biyya jirtu saniif maal yaaddaniif? Oromoo fi Oromiyaadhaaf maal yaaddan? Wallagga milishaan naannoo Amaaraa, Eertiraan dhawaaddeef isin nama dira kanaadhaaf ummata kanaaf sagalee dhiise waa'ee takkitti Asaantaaboo fi waa'ee Shurrubbee Tamaam as gubbarraa maqaan yaamuunu dirqama natti ta'eeti yaamaa jira. Baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaan isiniin jaa. Wallahi isin jaa. Shurrubbee Tamaam muummicha ministeeraa yoo ta'e Abiyyi dhiisiiti. Wanta godhuu hin dandeessa. Yoo namni tokko deemtanii jala girreessitanii. Yoo wanta jettan deemtanii jala girreessitanii. Yeroo ammaa Shurrubbee Tamaamii fi takkitti Asaantaaboo jala girrisan yeroon tuni. Dadhabina keessan iflaalame. Ummata kana namatti lakkooytanii. Ummata guddaafaa qushaasha kana ummata deertii kana namatti qodhoytanii sa'aatii tamiyaaf duba Abiyyi mitiiti nam tokko biltsiginnaa keessa biltsiginnaa nama miliyoona 7 nama tokko caaluu hin dandeessan. Nama tokko mootummaa gubbarratti Abiyyi Ahmad dhiisi caasaa isaa dhiisiti. Nama tokko Mustafaa Jaarraa muummicha ministeeraa yoo ta'e amata 100 isin bilchi. Qabsoon akkanaa miti. Nama guddaafaa jala akkamii girreessitan yeroo murteessaa kana keessatti. Yeroo murteessaa yeroo biitii namu addaan qooddataa jiru kan yeroo Oromiyaa addaan qooddachaa jiran kan yeroo Itoophiyaa namni addaan qooddachaa tana jiran nama kuma miliyoonii dhiyaatu nama guddaafaa jala gisee fiidan akkamitti namni kan yoom dammaqa. Sabni 83 dammaqeetii lafa isaatiif wanta isaa hidhachiisaa jira ummata isaa baraaraa jira.
isin za'aati dami afur namuma marree hidhame marree wanta jee marree beekamtiidhaaf malee yookaan gawwummaan isin amata 50 isin keessaa naqamu akkanaadha. namni yeroo ammaan tanaatti waa'ee Wallaggaa fi Walloo fi Jimmaa fi Arsii fi Baalee dhumaatii qarree fi qeeroo waggaa 3 kana dhiise takkitti Sandaaboo fi wanta fi marree fi bilillee jalaa wajjiidhaaf kirii godhu amata kuma tokko muummicha ministeeraa yoo taate takkitti Sandaaboo isin arrabsan san maaliif sammuun keessan muummicha ministeeraa wajjin wallaluu hin danda'u. sammuun keessan taayee wajjin walalaa hin danda'u. sammuun keessan takkitti Sandaaboo Abduu Shaggaaroo faadha. isin moonni feetan bakka qilleensi amata miliyoona mattu ijoollee woboo laalame me ijoollee woboo laala ijoollee woboo ganamaadhaan deeggartu laalame deemaati. me ijoollee woboo deeggartu laala me takka waa'ee takkitti Sandaaboo waa'ee hudduu waa'ee zubbii isaanii haasa'u dhageessanii me ijoollee woboo girrisuma marree manaaman baxxee marree amma waan yeroo sanitti haasa'u me obboleeyyan kiyya me wanini nani isinin jiru me onaaf deebisame yeroo Tigraay humna godhattee lafa isii buqaafattee lafa Oromiyaa raayyaa fi azaboo saamaa jirtu kanatti kaartaa ishii keessa dangattee Walloo fi Shawaa Lixaatii fi Shaggarii fi wanti Amaarri gurrachaa jiru kanatti Somaalee kara hundaadhaan hidhattee meeshaa BM'dhaan wal dhawaa jirtu kanatti nama fi hidhachiisuu dhiistanii Wallaggaaf sagalee ta'uu dhiistanii Oromoo miliyoona dhibbaafadhaaf dhiistanii nama miliyoonaadhaan nama guddaafa nama humaa hin beeyne nama kutaa afur hin baratin nama akka takkitti Sandaaboo shurrubbeen hidhamee marree ta'e amma Oromoon za'aa tanatti waan akkanaa haasa'uuti ajandaa bujee guutuu achi deemtu takkitti Sandaabooti. as deemtu shurrubbee tamaame achi deem aboo Giriisa me sagalees nuufis hin tahina sheeriis nuufis hin godhina me usa baatii ramadaanaa tanallee nuti qabsaawa me hafuura baafadha Facebooka kanarra faayidaa takka qabdan faayidaa takka isin akkanaani Abiyyi buustanii akkanaani Taayyee buustanii akkanaani Shimallis buustanii akkanaani Mustafaa Jaarraa buustanii akkana hanga saafaa mootanii dhiisi Abiyyi mitiiti muummicha ministeera shurrubbee tamaame yoo ta'e buusuu hin dandeessan dhugaan isinii maaliif ijjannoo hin qabdan zeero ummata zeero akkanuma girrrr jettanii ummata kana namatti lakkootaniiti ummata halkanii guyyaa irraa hojjettan shurrubbee tamaame halkanii guyyaa irraa hojjettan takkitti Sandaaboo Giriisaan namni kumni meeqa namni kuma kudhan kumni diidam maaliboo Abiyyi buusuu dandeessa amma kanaan Abiyyi miti bilillee abbaa Jifaar amata dhibba musaraa mutubaa keessaa baasuu hin dandeessan daama laalaa qabsoo sababiraa yeroo za'aa 11 11 sa'a jansan keessa jirtu yeroo biidii diigamuu jirtu kana yeroo Tigreenis lafa gurrachaa jirtu yeroo Eertiraan Oromiyaa keessa seentee lafa saamaa jirtu yeroo namni kee buqqaa jiru yeroo amantaan kee dhabamaa jiru ati nama guddaa afaa walii qabamtanii Tariiqul Qarshii jiddaa hidhameedha maarree Taayyeen akkas jeedi Taayyeen na baasee jee karumachi kanatti Facebooka poostu godhuu dhabne ummata guddaafa kanaaf
ijooluma guddaa faa kanaaf qomna gari kottaa maarree fi sandaaboo laala maarree laala nama kuma kudhan maali bona Walaggaadhaaf jira kuma kudhan kalaalamuu qabu. Walloo fi kaambeen ka godhamuu qabu. Maali mutee sandaaboo maarree sandaaboo waayee kuni maali mata Giriisa namni kuma kudhan kalaaluu qabu yoo ati walloodhaaf sagalee taate yoo ati Walaggaadhaaf sagalee taate yoo amma yeroo ammaan tanaa zaakura tokkoffaa kanatti liyyu hailiin Amaaraa Oromoo yaa cabsee uummata buqqaasaa jiru kanaaf sagalee taate ta'uu qabu. Akkanaan an dhugaan isinii hima. Abiyyi dhiisiiti takkitti sandaaboo muumicha ministeeraa yoo Abiyyi bakka buutee achi teesse amata 100 kaasuu hin dandeessa. Maali kanni bari yeroo illee waa hin jirre yeroo Itoophiyaan buqqaate kanatti namni ajandaa gaarii damee afur kana godhata. Mee deemaa ijoollee ani ispeeshaalii kutaadhaanii yaamaa'u amma booda ijoollee Walaggaa 999 wallahi waa'ee muxxeedha waa'ee muxxee sandaaboo waa'ee muxxee bilillee waa'ee marree kana ijoollee Walaggaa takka ani achi jalatti komantii jalatti argee hin beeku. Nama kuma 5 keessarraa parsantii takka ani ijoollee Walaggaa argee hin beeku. Uummata murataa uummata waa barate. Google deemaa laala. Video abbaa feetanii harkattiin achitti. Namni waan dhuunfaadhaan rahaa godhe ija takka abdishaan mirga isaati. Waan dhuunfaan godhe tokko maali asirra isin fichisiisa. Ajandaa gootanii sa'aatii nama ofirra rahaa sooyitan. Abdishaa gaaroo dhuunfaa waliin haasoo maali meeshaa dhiiraa meeshaan dhalaa. Wanta namni kullaa deemaa biyya tanatti namni Awurooppaa fa'aa taa'ee akkamitti takkitti sandaaboo laala taa'ee namni biyya Ameerikaa keessa taa'ee biyya guddatte intala humaan beekne tanuma kanamatti lafallaftu uummata gawwaa bilchiginnaan isaan kuma hin qabne kan silaa bilchiginnaallee kuma qabe wayyaadha akkamitti biyya guddatte keessa taa'ee deemee sheer godhachi taa'ee Ameerikaa keessa taa'ee nama hedduun beekama. Why Walaggaa why Oromia dhiisee why Shanshamane dhiisee why Johar Mohammed dhiisee why takkitti sandaaboo zaadii damee afur olii gad deeman. Maali salphinni akkanaa deemaa saba biraa laala. Deemaati saba biraa laala. Tokko namni tokko mirga isaati dubartiin takka dhiiraa wajjin qullaa waliin haasoo wanta wanti jiru rahaa wajji godhu achitti waan wasakhaar waan abaarama achumatti waan fudhe fidde ilaala maaliya zaadii damee afur kanaa ol qabu gad qabu maarreedhaa kaabalu maaluma rabbii keenya sodaadha waa'ee dubartiinis gajjeef laali. Yeroo biyyaaf murteessa biitii Oromiyaa Itoophiyaa jaamtusa murteessa bittinnaa'uudhaaf qarree jirtu kana keessatti ajandaa uummata luchee fi wanta asirraa zaadii damee afur ajandaa godhatan. Nama gaalli dhiitee wanta godhe ajandaa godhatanii muummicha ministeeraa muummichi ministeeraa amata kuma takkatti akkanatti amata kuma tokko buusuu hin dandeessu. Namni jaaramee wareegame meeqa kafaleetti warra Abiyyi buusu malee asii nama taraadhaaf yoo ajandaa zaadii damee afur goote akkamitti Abiyyi buusuu dandeessa moo? Ani qaama kiyya qullaa dhaabbadhee isin garsiisu maali kunaa? Okay, anaa miti ani taraadha أنا أمي خيام ركون خيام ركون أما Walaggaa ركون كلها تكيتا ساندابو تيميت
Rakkoo nama miliyonaati. Feetu qullaa waa jettu feetu wanti aya dura haasiiti maalirra kayyattan. Nama tara nama Dr. Abiy Nabiyyi jo maraattuu jala kabi namni yaa'ee wanti jaa. Waay Facebook alnaa carannayta. Kanaan isiniin jaa Giriisaan akkanaadhaan Abiy ama kuma tokko. Waan nama dhuunfaa amma fakkeenyaaf ani viidiyoo takka fuudhee waliin jala poosti godhe. Saahiba Raayyaa Abbaa Mancaati. Saahiba Sheekh Amiinii birooti. Aada walitti qabna. Nama meeqaan waan fakkattuu gisee gad lakkistan adeera qabdan qalbii namaan nurrifata qalbii ulamaan nurrifata sheekootaan nurrifata aada sooshaal miidiyaa jechuun maal jechuun sooshaal miidiyaa jaraa laalame waan fokkotaa waan qushaasha if jiratti poostiin godhan isin liiviitti seentanuu liivii seentaniiti wanta itti jettan Gizaajilaatu sanbarraayyaa silaala adeera keetti silaala abbaa keetti silaala rahiima keetti silaala yoo feete waayin barbaada waa'ee mutteetiin barbaada waa'ee maarree yoo jette deem googil laqi ganda googil sanii bashannanii kun sooshaal miidiyaa abbeeraa keetiitu feesbuuk irra laaluu mal obboleessa keetiin laala obboleessa isiitiin laala Raayyaa silaala Sheekh Ali Jimaatiin silaala Sheekh Amiin Ibiroo silaala Sheekh Musaa Suwaalaatu aada olii qabda waan akkanaa ulamaa isirraa rifata sanuu ijoolluma keenya ajaa'ibaa bar karaa amantuma keenya dhugaan isinii hima ijoolluma amantaa keenya hordoftu tokkoffaa kana lammadoo nama taraa tokko maarreen hidhame torbaan lama guutuu maali baa Surubbee tamaam hidhamuu baattee maali namni guyyatti nama umri daa'ima waggaa ji'a jahaatti ajjeefamaa jira namni lafarraa duguugamaa jira dubartiin gudeedamaa jirti Wallo nama miliyoona adeemuu buqqee mana meeqaa gubate imaama qalamaa jira nama takkichaa kanaaf ajandaa gootanii Giriisaan aboo Giriisaan dhugumatti Giriisaa isin injee wanti wallahi sinja masaraa mootummaa keessa namni hin jiraanne akkanaadhaan nama biyya qabachuu hin dandeenye namni yoo hin jiraanne qullaa yoo ta'e yeroo murteessaadhaa bara yeroon kuni yeroo lolli baname kanatti namni ajandaa akkamitti torbaan lama torbaan sadii namuma lamarraa haasawaa oola sagalee uummata isaanii ukkaamsitanii akkasitti lammada irratti gabaabaadha asumatti gabaabsa uummatni Walaggaa asiin liyyuu haayilii naannoo Amaaraatti seene asii Eeltiraan itti seene ummanni asii dhengada akkasitti nama san dila buqqeessan gargaare siistama asii ummata Oromootu burjaajeessaa dadhabsiisaa jira mudhii hidhachuu qabda ummata jajjabeessuu qabda ummanni asii maallaqa baasee asii ummata Walaggaatti kanaas eeggata ammaan sagalee ta'eef addunyaatti asuun buqqaane eega buqqaatee booda hin iyyiin asirraayi eega Walagga lafarraa dhumame booda as iyyuun faayidaan siif hin qabu asuun buqqaane addunyaa irratti gadi bahii Walaggaan kanaa buqqee hanqanaatu kanatti hanqanaa dhume jettee reef kana kaa'uu fi olii gad irdaataa fi urra ammaan bira dhaabbadhu waan qabduun bira dhaabbadhu hidhachiisi aktivistii Giriisaa jala hin fiigina aktivistiin Giriisaa xawwalwaalleedha andugaan siima waan maalayaani haaso maalayaani
malaani jechuun beekta hashar bashar asandaa bumaa fi wanta biran kutu abiyyi dhiisiiti Mustafaa Jaarraa biraa humna Mustafaa Jaarraatii fi hangaasaa fa'a caalaa bultumeetii fi ummata maarra jettan kana amata dhibbaa ittiin dhiyaatan ummata kanatti tarsiimoo dhiisi abiyyii fi taayyee dhiisiti ummata siyaasaa hin beekne kan sanuu yeroo murteessaa yeroo Tigraayiin addunyaan muramuu qabdi jedhee asii Masrii lolaa jiru amma haabar Harargeetiis Arsii Baalees woboo hidhachiisee Oromiyaa bilisa baasu walaa hindi keessaan iyyina itti himne akkana gadi baanee itti himnu malee takka tokko nama miliyoonatti himnaa boo tokko na keessaan nama miliyoonatti himna nama bilillee jala deemee waa jiru hunda miliyoonatti maal jennetti akkana laabii jenne isin dammaqaa jettee himuu qabda dhugaa itti himaa karaa malee jirtanii yeroo murteessaa kanatti nama guddaafaa jalan deemina Mustafaa Jaarraatii fi hangaasaatiitu barsamuun isin caalee bar nama miliyoona as gubbaa jirurra ignore gootanii itti dhiistanii isin qabsoo keessan itti fufuu qaba deemaa laalaa ijoollee woboo ganamaa laalaa ijoollee woboo ganamarraa deeggaru waa'ee hangaasaa poostiin godhan waa'ee luchee poostiin godhan woboo deeggaruu uummata isaaniitiif sagalee ta'u akkuma Amaara akkuma Tigree silaa lakkoofsuma ummatuma saba biraa sanillee geenye ummanni keenya bar lakkoofsaan malee kabiraa waan biraa keessa jira bar waanuma faayidaa fi guddaa keessa jira heddummina kana ilaalina amma du'a akka nama du'a baree tokko namni fedhee dhumee irraan kaayeen waan isa gammachiisa waa yuutuubii isaa yuutuubii bar miidiyaadhaa bar akkasitti galatooma laayivii biraatiin karaa miidiyaatiin dhufa achitti nama sagantaa qabna achiin nu hordofa daqiiqaa 5 booda jechuudha waa'ee kana yeroo biraatti deebi'a galatooma nageetti